انت مخوف جامو ثانك يو مامي اتو خنا كنت خوف جا خنا تشالو اسديم خوف كان تبچا وني تابتاب لين فايدان دبدو ايش دقي وردان وردان سيرت جيبت بنا يابوتها وجاسنا جيبت بدون هيا خوف هاسي اما إجابة انا مو انت كان ديغرا انا مو اني ديغرو جرا الدنيا كان غبارا ilmi dhiiraa meeshaan isaa yoo gabbaate ni fuudha malee hin heeru ana moo inni akkana ifeegee qof tokko dhaabbadee ifeeguu fi dabbal keenya ilmi dhiiraa meeshaan isaa yoo hanqa fedhe yoo gabbee dhalaan numa jaalatti tuma deemti gaafatti yoo qunxuroon maammeedhaa gabbee dhalaan jalatti hin galle kaduraan namni dhibbi lama laalle namni kunni lama laalle maammee shamarranii qunxuroon maammee shamarranii gabbee jira wanni fedheen isaa yoo gabbee wanni fedheen isaa yoo gabbee ilmi dhiiraa ilma dhiiraati numa fuudha numa fuudha intalti dhalaa laakiin tortorte hudduun si qaba gabbaate dhugaan siima ajoobite si maami yaamee sabboonaa si galatti deema nama tolollee jirra sabboonaan dubbisna maami asii boota sabboonaa qoqqobbii irra keenya jirra adamnee jirra adamnee qoqqobaa jira deemi riskoo bira dhaqate sabboonaa sin taa'e riskoo dhugaa rabbii jaamne hedduu sirraa bareeda riskooni hidhamtee ijaaba uffatte moo tumamtee ijaaba uffatte moo fayyadama uffatte gaafii namoota baay'eeti as galatti komentii achi keessatti tumamuu qofaa miti achi keessatti waadaa seenanaa siima namni bishaan nama baasun jiru wallaahi lazi namni bishaan nama baasun jiru achi keessatti waggaa bishaan hin argadhe akkana ijoollee kana ari allah laa daaratti daadhu namumaan bishaan argadhu dhabe yaa rabbi xiyyaa jeelaan afranii dhaabbadhe welcome back ati yaa mudaadha naajjaani okay akkasitti maaliin godha seete yaa rabbii xiyyaan je yoo tana keessaa na baafte an salaataa fi ijaaba kiyyi takkaa jirtu feemasa addunyaan dhabeete yoo takka bikkumaan akkana firaasha nageerra gaggeessu nageessite rabbi kiyya galata kee salaata kee dandaabuun jee qolaa seenee bakka eegale okay maashaallah sira bareeda jaa namni hedduuni kaanis waa gaafatu jira Reskooni ni hidhamtee jaanne ani illee fidoo tokko waraabeen ture asmaanuu si gaafanne sirraa barraa nama dhibbaa kun immoo kanaas jira si biraas namaan ni jira namni hidhamuu kan keen beekuu waan itti hidhamte hin beekuu akka itti baate hin beekuu akka ammatti jirtu namni si beeku hin jiru Reskoon Somaaliyaa keessa akka jirtu beekamaadha tiktook akka fayyadamtu namuu ni beeka Reskoo eenyuun siidhe maaliif hidhamte wani hidhamee viidiyoo tokkoon feesbuuk irra gallakkisee tiktook irratti illee gallakkise Videoon gallakkise kuni akka Oromoon na jaalattuu fi akka Oromoon na feetuuf osoo hin ta'in akka Oromoon na gargaartuuf akka Oromoon na gargaaruuf osoo hin ta'in viidiyoo santu miira keessaa na naqe. Maallaqa dalagattee isii ergitee viidiyoon lameen san tokko maallaqa dalagattee isii ergita. Maaliif ergita? Hin deemtu biyya teenya keessa hayyee dhiifama naa godhanii hin deema. Amma gisee isin fixxan haasoo kana ni hin deemaa jee kadhata akkanattuman lafatti. San takkaffaa lammaffaa mucaa xiqqishaa kophee xaraguu kophee massaa'u waraqaa fi dijaanii mi akkanni waraqaan qabne ni beekani qaamni seeraa lafatti kana dhiitee jechuudha. Viidiyoo saniin gallakkiseen. Viidiyoo nama Oromoodhaa ka Somaaleen tumu jirtu ati waraabdee gallakkifte. Mataa cirachuu kan keetii fi haasoo tokko tokko atas gubbatti haasotteen hidhamtu irra jiru jira. Isarra maal jettaati? Sani walitti dhufaan mataa amma durallee jira deemee footoo kiyya iskiriinshuutti agarsiisuun hin danda'a. Mataa kiyya paarmiidhaan dibadhu naan jaan amma taraa tana. Amma dura aareetiin ciradhee abbaa manaatii mataa qabee lafarra na harkisee gaasana aareetiin ciradhee. Amma immoo egaan ciradhee booda wanni kun waggaa afurii deebi'ee as naagee jira dhedheerate mana haawuyyaatiin dhaqaratti na kaasee haawuyyaa godhachuudhaaf bareeduudhaaf ka'a. Silaa paarmii dibattee ilaa umrii heekkaruma sirraa bareedaa naan jaan. Akkanuma luuccaa teessii ta'a. Akkasii hayyee dibaagaa hin jeen.
akkasuma nama deesse jala kan akkasi hanga kan akkasi na fuudhela akkasi nama deesse na balbalchee guyyaa kamisaa akkasitti dibadheetumaan jummata halkan qamee mirqaanee guyyaa saftiidhaa ooluu dadhabee saftii guyyaa jummataa ooluu dadhabee balbalee bishaan fi naqaa oolee ganama subumaaniin kee mucaa mana rifeensa dhaqee inni saraanaa deemnaan maashina fuudheetumaan xar godhee amma narraa addamu naaf jeeni akkasi ifirraa haadee malee ammataa rakkina birootti ifirraa naannee faarmiisantu nama deesse. Yaw haasawa ati gara miidiyaatiin goote takkaa'u mataa irraa qiruun kan kee mootummaan Somaalee akkasii dhungoone ilma Oromoo kan mootummaan Somaalee miidhu sagalee ta'uutu siisise. Okay waan bareedan. Riskoo guyyaa meeqaa fidamte? Guyyaa 13. Mana hidhaa keessi guyyaa 13 teessee? Kabishaan namni na gaafatu gusuu dhufe ari'aa hin gaafatinaa jechaa. Akkamitti qabani hawaasa qabeessi hidhe moo waraanuma mootummaa si fuudhe moo jechuun akkamitti beekanii akkamitti argamtee eessatti akkamitti qaban? Manuma keetti si fuudhamu mana dalagaatti si fuudhamu. Nama Oromoodhaa hayyoonni saara keessa dalagu yoonnichi saara keessa dalaguutu ganama aladaana bilbilee teessoo kee dhaabbatu deemnaan jee shaayiin qicallee akkanatti harkaa qabu akkasii lafaa kaa yaqonnaan jee intarviidhaan fixadhee ispoonsaara nama shanii naaf mallatteessanii turan kanaa garraayii sababa sanitti ilo taataa godha waan isin komentii wal girtan hunda ni argaa ni gaafa dharkuun qabu irraa barraa walumaan. Akkasitti ansaniitu waraqaa santu naa dhufeen sehee teessoo kee dhaabbattu deemu manaan jee. Horee keessaa yeroo inni filatamillee hin beeku amma filatamina isa kana yeroo lama wal agarree jirra. Akkasitti maaltu maal ta'e namta akkan dubbisin karta akkan gorin deebii taaksii fudhadhu hotu deebii naan jee haajaa fardiidha. Allah waraqaan naa dhufte isa bira akka deemtu badaa haa utaalaa giseen hin dhabu. Isa bira akka dhuftuu fi manuma isaa moo waajjira mootummaa qaba? Waajjira UNHCR. Bika UNHCR tanan na yaame UNHCR itti galmaa itana keessan na yaame. Amma gaan waraqaadhaan naa dhufe jeetiin gaasii ma gammadaa eegee lulaa asii giseen hin dhabu. Yakkamtuudha yakkaaf barbaadamtaa naan jaaboo shaayiin fataraan qopheeffallee osoo hin nyaawwallaa bu'ee sanfaa biddeena godhadheetiin biddeena darree biddeena sanuu wallaahi nyaadheen quufne gammachuudhaan dhiisee biraa ka'ee amma gaa ogguun achi gahu ol nagalteetuma yakkamtuudhaan barbaadamtaa qaama seeraatis barbaada. Aboo akka tanaa jecha yaante ijoolleen hundummaa horichi jiran hundi rifatan qaama tana quban qabanii rifatanii amma gaa seenatuma dubbisee karaa medhaa ofaa jeeni yoo isin kaydamtaate muciyyoo waajiratti mana kiyyatti naffidaadha muciyyoo waajiraan dhaqee deebi'a mana naffidaadha jee muciyyooti jechuudha. Ani akka fedhallee baalagee yoon ta'e akka fedhattillee tiktoo kana gubbarra saqaxxaana yoon ta'e ilmooti tiktoo karaa isin fidu barumsa si addaan immoo jechuudha. Okay. Haala saniin qabamtee hidhamuu dandeessi. Guyyaa 13 bultee baate. Haala saniin qabamee hidhamee mana hidhaadhaa seenee nama Oromootiin na basaasee nama Oromootiitu kanatti waan akkanaa kana isin tun feemasaa waan akkanaa kana gallaqiftee hawaasa lameen jidduutti akkanatti wali bu'iinsa uumuudhaa deemti jaanii ogguudhaan tiktook gubbarra istoori irratti hin gallaqqisa hasaa 24 isaan. Facebook jechuudha. Gamanaan karaa tiktookii yoo deebitu immoo tiktook irratti immoo viidiyoota qofaan gallaqqisee lama istoori irratti hin gallaqqisee jechuudha hasaa 24 isaan akka riipoortiin irratti godhuu hin danda'amnetti. Wanni isaan harkatan amma viidiyoo tokko qofa. Viidiyoon tokkichaan isaan harkatan sani viidiyoo sooshaal miidiyaa guutuu irra deemu jiru san. Wanni irraa na gaafatan hin jirtu addunyaan goota godhu jirtu yanii itti macarashaa waan jangizee dhabanii Oromummaan teenya ijoollummaan san dhalaadhaa hojjaasawaa turtee dhalaasii hojjaasawaa turtee wal fuune jetteen dhalaadhaanii jedhanii ammas yakka lammaffaa itti as baasanii akkasi Oromoon teenya taa'e Nisaar keessa daleedu dabarsitee nakannite ummata Tigreen biddeena duraan gaafa mani nyaataa dalagu irraa furadhuufi
ummata imbaasii Itoophiyaadhaatitu dhufee naa muggutee hidhamuu hin qabdu Itoophiyaa galuu qabdaa naan Itoophiyaa galchuu qabdan jee amma suucaa tokko looyeera abbaas eenyu jaama xaba qaala mucaan sanis haanaa galatoomu akan Itoophiyaa galuu na godhanii jechuudha. Waan Itoophiyaa hanga Itoophiyaa seennu moobaayila kiyyaan akka nuti jedhanii immigreeshin akkananii immigreeshinii deemee immigreeshin anna kanna jechuudha. Rizqoo nama eessi girti saatii kanatti Itoophiyaa irtaati moo Somaalee irta? Itoophiyaadhaan jira. Ndee Somaaleen girtu sat? Amman jiru amma galee. Oh, anu ammaan dhageen beeku. Waan bareedaadha. Rizqoo mana hidhaa keessatti wanni sirra geenyira? Situmuu fa'aa waan biraa siree buu miname. Sanka bikoomtu numa jira meere Itoophiyaa illee numa jira sanii dhugaa rabbi yoo dubbanne Itoophiyaatti illee amma gaafa hidhannu harkaan numa reeban. Abbaa jibbana kan jibbanii. Biyyuma Suudi Arabiyaa qofatti numa gaaf tokko nu reebini malee harkaan nama reebuun numa jirti bikka hunda haati maaliif haati duroo osoon na olin naqina harkaan nama reebuu feete ati waa hedduu jira atalmee meeshaa gaddeebeetiin meeshaa gurrachuudha deema. Okay, haa ta'u ayyee akkasumatti irra kun. Hayi edaammee Itoophiyaa galtee girtaati? Hayaka. Hayi kuwan kan warra Somaalee girtaa minsi ta'a deeggartuu guyyaa sargus. Jaalalaana wayii siree banii jaalala. Jaalalaana reebanii jiran biddeen. Ayyee bakka rabbi si baasee. Amma ijaaboo uffattee jirta galgala kana raayyaa faasi biraa oolu jira namni hedduun akkanas hin beekuun hidhaa si qajeelche moo rabbi si qajeelche riskoo ka ijaaboo uffatteef moo Itoophiyaa galuu si qajeelche. Rabbumaan na qajeelche yaabuu laalachi keessattiin cinqadhee nama biddeena naa fidu nama bishaan na obaasu dhabee hoggaan bishaan argadhee namni keenya sogguu na gaafachuudha dhufanii ari'anii gaafachuu hin dandeessanii si nama siyaasaatii nama deemti jedhanii ni ari'anii hin jee yaa rabbi kiyyaa hin jee ashira na xaxxa kana. Yoo shira kana keessaa na baaftee na ga'an biyyatti jenne galchite salaata keetii fi ijaaba kee takkaa jirtu feemase olu taalu laakiin amma ni geerra dhaabbachuun bareedaadha. Ji'eetiin sammuutu yommuu teessee achi keessa salaata kiyya salaatee yaa rabbi kiyya yoon si balleesses na araara karaa naa deebi ani makluuqa keeti ilmi namaa ni balleessa an laakiin ilma namatti hin balleessine sittiin balleessine na araara miyya rabbi kiyya kana dheera rabbi kiyya keessaa na baase. Okay. Namni tokko yoo asirratti dubbii kan keetii fi fuula kan keessa argu nama qaree hin fakkaattu. Rizqoon quraana qaraate moo? Yaaba quraana duwwaa xiqqishoo tokkochi oofeetu maan jira akkasii dilatanii illee miti gaati ma qaraana illee hin jennu sanii quraana gurguddaa gaa biyyaa deemtee yuusa soddomman buuftu kana osoo hin ta'in kaa. Kana maganda keessatti ganamni osoo mana qaraatii dhaquu duratti qaraatu tokko hin jiru. Sanuma malee quraana guddaa biyyaa ba'ee hin qaraane jechuudha. Yani wallaalummaa amantaan qabdu afaan salaataan dandeessaa jechuudha. Sanniin danda'a lakkee. Waan bareedaadha. Amma Itoophiyaan akka biree? Itoophiyaan bareedduudha jireenya xiqqishoo akka biyya namaatii miti malee Itoophiyaan bareeddu. Yaa bakka rabbi nagaan si galchee fiidoo takka waraabeen ture galgala kana ati raayyaatti malatee teessu komentii sanillee dubbiseen jira. Ammas komentii nama dhibba afurii dubbisuutti jira. Uummanni si jaalata, ijaaballee sirraa jaalata, ijaabnillee sirraa deemalleedha. Nama kuma shan, nama kuma ja'a. Qo'imee wayii si gaafa. Riskoo gaafa qullaa deemtu gaafa afaan akkasii taphattee qobaltee haasoftu san biizinasii takka wanti ati argachaa turte jira miidiyaa kanarra. Naan galle naa ibsi maal jette? Yeroo rabshaa gootu yeroo barsiisa adda addaa dabarsaa turte yeroo ijaabaa fi fooxaas firraa hin qabne san namni maallaqa keessaan si ergu haa ta'u gifti si kennu haa ta'u haasa'u akkasii haasa'uudhaa fi haala saniin deemuu fi taa'uu keetiif wanni ati argachaa turte ni jira faayidaan addaa miidiyaa kanarra hamma ijaabaa yoo uffatte dhabdu. Dabbaal keenya namuutu waan kanarra dhaabbadhu waan rakkatee cinaa dhaabbannaadhaan na gargaaran malee takkaatti deemif namni na gargaareen jiru. Dhaabbadhu maali rakkoon ta'e nu hubachiisi. Rakkoo teessi cina dhaabbannaa si gargaarra waan dandeenyu si bira dhaabbannaadha. Namni waan sarara na deebisuudhaaf na ergee na gargaare malee itti deem baalogummaa jee nama na gargaareen tokko hin jiru hanqammatti.
Aha. Amma yoo qullaa deemuu dhiiftee fi haasa'u akkasii haasa'uu yoo dhiiftee sattarattee kanatti teessee deemte waan dhabdu hin qabdu jechuudha. Waan takka waan hin dabin qabu. Okay. Yaa hojjaan sirraa bareeda. Nama 5,000 haati waka baara tumtee fi durra nama 15 kan dhugaan si jaalatee qalbii keessa si haatee si sattarattee teessu silaaluu turre wayyaadha. Miidiyaa irraa baay'ee turtee girtalleedha. Ogummaa isaanii beektaa akkatti fooloo fidan akkatti nama duwwalii qabu danda'an ni beektaa. Wanni akkasii garagalee geeyyaatu. Garuu faayidaan isaa maalii miidhaan isaa maalii anis akkuma kan kee miidiyaa irra jira takka takka nama arrabsaa takka takka siyaasaa nyaa takka takka wayini intala. Agendaa nama 7,000 illee fidee jira Usmaan dubbadhu. Agendaa namni 7,000 kallattii laayivii taa'ee ilaali dabarse fidee jira. Birri irraan arganne beektaa yoo mataan itti dhukkubu ta'e malee yoo afaan itti gogoogu ta'e malee yoo maallaqa itti baasee shabakaa hidhuu ta'e malee hin arganne galii irraa hin arganne sii galee. Kanaaf atis waan akkasii nuu beekte yeetuma yaadu. Waan bareedaadha hundaafuu ijaamni sirraa bareeda akka nutti fudhu itti buufisin jenna rabbi si halaafisu. Aamin aamin akkuma tiyyette tiiktaaka kana gubbarratti dabbaal keenya maallaqa keenyaan feemas nuti dhugaan siima izaaba kiisha keetiin feemasta. Yoo yuutuuba taate si kafaleeti feemasta yoo hatta feesbuukni illee ni kafalaa jechuudha. Laakiin tiiktookni nuti kiisha keenya irraa ni feemasu jira. Intarneeta kiyya fi waayifaa kiyyatti naqallee mataan na dhukkubee as gubbarra dhuga akkuma tiyyatti annamni 7,000 annamni 9,000 taa'ee na laale akka nama geemii taphatu tokkotti taa'ee jechuudha. Haga warri khaayiroodhaa meebi gaafa sanni jala teessee na laalan waltu haga warri khaayiroodhaa naanahii fi wanni na erganii gartee rabbi sodaadhuus ogeema taphachuudhaa deemnaa naan ja'an takkatti magaalaa tana qawwaxaa ture jechuudha. Tiiktaaka kana fooloo fiduunis naaf haaree miti atee dhugaadhaa arrabsitee maal jetteet. Ani osoo hin arrabsiniin an jamee fiduu danda'a. Osoo gartee taalentuma mataa hiyyaatiin ajandaan qabu jechuun ajandaa hawaasaan qabu. Hawaasa birattis ishii takkan qabu jechuu takkan qabu. Maaliif diriitti jaabiti yaa rabbii naan gaafata. Hawaasummaan fedhan mana bira ni dhaabbata bikkaan agartee wanni jetti bikkaan waan na barbaachisatti hedduu na bira dhaabbatanii haa galatoomanii asirratti dhaamsaan dabarsachuu barbaadu. Hawaasni kiyya Oromoodhaa kan biyyaa fi biyya alaa keessa jirtanis hedduu naa galatooma isiniin jaaladha. Akkanattiin irra imaana qaban dhageessiifiin hima. Amma piroomisa guddaadhaan qaban kana booda guyyaa bafirraan baasu. Yaa waan bareedaadha. Sun sanuma qaba. Riskoo wayiin si gaafadha. Gama fuulduraatti amma rakkoo sanitti nuu deebita moo akkuma amma jirtu kanatti quraana qaraa salaataa ijaabaa kaateetti buftu. Maal sirraayi? Nam tokko harafnaa teessanii nam tokko si akkasii teessu si arguu fedhuu jira. Kasii waan akkasii haasoftu si arguu fedhuu jira. Tokko si dabbarama beektaa amma akkana si jibbuu ni jira. Namni keenya waan hamtuu dalayda siin jechaati waan hamtuu gaafa dalaydu immoo si ilaala si qanani'a. Sitti bashannanaa warroonni si bashannanaa turan tarii si dallanuu danda'ani. Ati yoo akkanatti fuftamu itti nu deebita mudii durani sana. Gaaffii bareedinaa dhiyeessitee takka faayidaan an qabdu takalee isaa sanii ani hijaaba kana dhugaa rabbi nama hedduudhaan qaba hijaaba kana itti fuffatana booda quufee utaaluu san quufee ni gahe feemasa itti. Kanaafuu riskoo asii booda isii raayyaa fi qoraan itti barattuu fi isii ijaa buufattee teessoo agarraa jechuudha. Dhugaa. Riskoo nyaata keessaa maal kan jaalatta? Nyaata keessaa moo? Marqa. Haraarsiitti nullee addaami. Marqa dhadhaa. Marqa nama dhalee nyaataa? Ya marqa dhadhaati okkotee dalaganii okkoteedha jaaniini marqa dhadhaadhaa ka garbuudhaa ka okkoteetti gartee urgaa jechuun marqa jechuun bakka dhuunfatuma marqaa miti marqa hojjettee marqa kun amma karaa arsitti ol deemte hiika guddaadha qabaa marqaan fadhaan marqa dhadhaa. Okay. Namni Somaaliyaa keessa yeroo hedduu paastaa nyaata. Irra guddaan akkasuma irra guddaa amma ijoolleen harargeetu ijoolleen harargee bahaa irra guddaa paastaadha fedhan. Ati Somaaliyaa keessa waggaa meeqa turte isa? Waggaa 5 3 7 waggaa 6.
جامد صديق أبا شراي أسرائيل صديق أبا جه في ضربة فما سيني carraa risqoon gara Somaalee deebitee jiraachuudha hin jiru jechuudha asii booda. كينيا تندي ما دبال كينيا بيتي بقطع عن منه هذا إتسيني ورقة بقطم ما دا كابو دفاني توم منه هذا سنكيسا ننقافتين ورقة بقطم ما دا نكابديتهم بيكرلو كل الناخيتي إساني بكخيس إذا بتس جلد يمني سور دفاني يو كيزين كسيد جباتو تاتس ورقة سيتولشني بيالا سباساني كل لكن والتيت ورمون جتيفال والتيت ما تشوف سيافنانية توم منه هذا خيسا نهيداني بشان ما نافي دودا سنة لين قافتنا جاني وفني شو بيا بقطان بيا جودو تيني كده بيا بقطان التي قرتي بوتها بيا ما بقطوتا جودونو خيني على خيني التين ديمان. خنا بس ماله رابدي مرتك رتاج ولا؟ ما بقى في تدي سرّا. ربي سألا بسوا مال تاو فيتات diaspora دوائر بيارا سنتي مفرخة دبال كني بيارا بعد كده رادي بيا ما داسبورا دان تو فرخة كوي أنت سعودي لقيت تو قام يقدر سعودي ريتي يعني مبيو دبال كني جولي متيرو الدنيا جانا كابلو فارت تكور دا فارت تانم رنتي جولي دنجو أنا ما قد هذا أنا رنتي أنا ما قد هذا بيارا بخنا تورا وقا خدن دراتين جلك إثيوبيا ما أنت نيجي تقول أبغى رزقون وقا خدن درا ولا وقا خدن درا نجلك وقا سجى تورا تقع فايدة اللي رار كده فايدة نسني جت بيارا باتن يورو دو ريالا دبتور باندر لقسنين دك بربوان سفاتا ديتا ريالي كرشي ريالي دبتور بان كرشي خمسة دي دبشانيتي إثيوبيا قال سنقرقرون تكاكاش صدميشان أما كم أكوي مو كم سديسة مالتي بخنا قرقنين قافن بوي ميوسكا أما لين تدنا ما تو جيفتي وي سيدي ميتان عنزير دبال ليني وانا بيب بسنجة شو جيفتي وي عجائب ربي ناقرتا أدا هيا خنو ما ونو حركات كاتا ما كاسم بيو أرشو خما دي دمي تكافي دي بس أديت حاسوا تكملت تنقوم من كلها خما دي دمي تكافي دي بس أديت أرشي دي بطر بانين بيتي ما خانا قافة سني بيكالو لاني تكاتها تكاتو مالي دي بطر بانين بيتي أرقل هكين قوم قافة دو حرام أرشو خما دي دمي في تكافي خما دي دمي لما جين بكا ما فنيا تكان تفوق خما تناون ما فنيا نسيلا رابديت أنا تاركرات أنا هونو خلا كنتي نبال منكم كفتم خما دي دميلا إنا لله جرو إثيوبيا لا كانت هاتتان أما خيستين إنجرا لا علاليتي ندوت كانوا الفاتة يا ونن دامنو الفاتمة هدو الفاتة ورجراتو ورجخيس جرانو ربي سانا باسو جراني إثيوبيا لا هدو قالي هدو ماليني إثيوبيا تسكامال جيتن سيما مالكا لا فده ماليني غافة تندل إنسان كامونين تنجتشو فلوفه غافة تندل أجي غافة بيالا ملاجي مسان بري تنا جرام كارشي خلشان التيم بتدي يادن ولا جرام شان كارشي ترباته مشان التي بتدي ديمين أرى لكن خما ساتين بدي أنا سنجزي أرجعني باتي جوالي رخيني والله لازم ورخيني لكن غابي من مخاجرني من مخابر هذا سيجارة وني باتي جها أمو وني أما تجاتو من سيجار nama tokko as gala komentii takka yeroo isheen ol barreessuu jira nama sibee kuna fakkaata waraqaan kanaadaa siin baanee ija moo si jalaa baddee ija ati waraqaa kanaadaa qabdaa waraqaa ispoonsara naa galchanii turanii ijoolleen eessa leettare amma deekhaalee waraqaa kana sitti gara gaana dhaabbachuu didanii gartee osoo yakkan uumin oromoo yakkoomteettee ana aartee kana nam isaan booda dhufee waan kana harkachuu hojjaafe beekadhu hedduu miira keessa gala namnini maybe pain and guy achitin achisi ka khanata tunatati menin dubisani aidan go qanin ballama qabu jolle tenya tari yusani wajini wana rage fa khana hunda guy bodo su bifni gay texti wali khakenya
Ya kanarra dandaaru akkanuma lafaafanii margu sila arraan tan intala ta'uuramu ta'aa balleessan ilma hin balleessine jeetiin ilma irraa dhoorkaa'u. Laakiin waan hin balleessinni balleessi jaanii fuudhanii mana hidhanna darbanii turjumaana godhanii viidiyoo san waraabbatanii gabbuufatanii haalan taane Oromoon sirra geggeessuun xiqqishoon ulfaata. Haala kana jiraachuun ni ulfaata. Okay, Rabbi si halaafisu. Rabbi isaa gargaaru jabaadhu mara kon qabu. Keeniyaa moo Masrii irra wayyaa garuu baqattummaadhaaf. Masrii irra Keeniyaa wayyiin adeessi. Keeniyaa ni dalagatta laan bikkatti dalagatan irra wayyiin amata takkaan taa'u jira. Amata takka wanni namni baay'ee takka na erga sadaqa jedhanii na arrabsan kun $50 na erganiiti. Gorsuun barbaachisu risqoon amma gorfamtee jirti foo'e. Bilchaattee jirti, hubattee jirti, bartee jirti. Waan gooti hundaaf gaabbitee jirti. Gama fuulduraatti maal akka isii baasu sirriitti hubattee jirti. Beektaa yeroo takka waan si gorsanirra waan sitti himanirra waanuma heetumaa yeroo fudhattee dhawataan irra dheexuutu irra gasi seena. Namni san hojiirra oolchaas. Isaan si gorsu caalaa isaatti itti rakkattee itti dhamaatee fi ta'e irra dheexee hubatteetu garaa si seena. San hojiirra oolchitallee. Amma risqoon ishee kunni gorsaa ture namni gorsaa ture rakkoo gorsaa hin qabdu. Rakkoo gorsaa qaba kan turre illee qabdu illee. Amma garuu irra dheexee gartee. Matuma donqooreessuudhaa deeman matuma na donqooreessanii mataan irra guddisuudhaa deeman malee hangannan seenaa dhugaan siima. Nama ijoollee miti nama hundumti yamanii 50 seeneetiin jira. Waan fi sammuun xiyyeena gorsitee rakkoo irra gahee rakkoo san keessaa kan nama baasu rabbi ta'uu isaa beekee keessaa na baasee irra gahee haala saniin jooni fi keessaa wanni ijee malee. Si gorsine geeduma sheekotiin takka iddoo mataa narra dhukkubsanii ni qaanfadde irraa warra biyyaati. Kun okkoo irra dhageessan. Yaa akkas innaa kanaan gorsuun barbaadeetu jechuudha. Namni gorsa waan na gorsuu deeman san ifiifuutti hin dalagannee bara. Lakki gorsi sin barbaachisu gorfamtee jirta. Akkanumatti rabbiitti isaa hubsiisu. Gorsi tokko abaarsa namatti karaadhaa nama baasa beektaa? Mee dhabbaa latiin kun irratti kan hawaasi himu. Ayya. Amma anaafisi akkana tatteenya haasoo jiru kan amma asii gabbaatee namni biroo gastii si ergatee miciyyoon san baala gahee siin jedha dhaabbadhu jee nama sanii. Dheengaddaa sitti naare. Nuti si feenaa si kabaynaa. Si galtee si wajjin kofallee taphannee san rakkoon qabu waan dur namatti illee deeaddu. Gibbu hojii sanaan nama wajjin agartee nama wajjin taphachuun akkaan dura magaalaa seenin bar namatti illee deeaddu. Tafirdi qabanii lugaa mana qaban malee. Iboodde sana laakiin mana maatii hojii haasoo wajji booharuu yaada wal dabarfachuun akka jireenya namaarratti akkasiin rakkina hin finne akka jireenya irratti faayidaa malee akka rakkoo hin finne arkee kanaafuu ammoo warra si jala fiigee nama gaarii si bira fakkaatee amitiin juma saniin maalidha waluma saniin jibbaa micoon san baala gedhaa akkasiin jee baalagummaa irraa dhaabuu dandeenya lakkiin deebite karaa jetteetuma fa'aa gorsita malee ifiifuu fooxaa irraa hin qabne mormi kanaa rabbii sana sodaadhu morma fooxaa akkana godhattee quraana qaraatee mee dhugaa rabbii mee akkana godhadhee ittiin quranii mina raawutu billaa mina seetaan jibi amantiidha san fuggara walaasan si foggooru jira dhugaa rabbii dhageeffadha ammaas booda xiqqaatus dhageeffadha ammanaa sanitti hanga san numaan beeka yaa dhagaa ammanaa sanitti hima amma dubbii gabaabaa yoo dhugumatti riskoo jaalattanii waan bareedduu waan gaarii irraa arguu barbaaddanii hin gorsina hin arrabsina waan akka hin dubbatina yoo isinii taate jala dhaqaa bira tattaa yoo isinii ta'uu baatte hoo dhiisaa biraa deema hanganu wallahi dubbiin teessan amma isin akka sheekaa godhataniiti dhufanii fooxaa mormarraa fuudhaniiti akka sheekaana godhatan dhufanii mana kana keessatti ilaalee tumaan jala kana taa'ee dubbadheetillee barreesseetillee baay'een guduma san kanaa gabbuuse nama sheekaaf guggulu kana kabalaa qabu. Tanaafin jaa ani namni situ kun jiru disko arraba osoo arrabsanii maal waasa godhanii miti arrabatti beeyta hin gorsinaan hin arrabsinaan negatiivuma tokko hin barreessinaaf oo fedhe haa qajeeltu yoo fedhe haa gallattu alaa kee fakkisiiti nam takkaa hin galchu isin galee akkas. Ay ani jimaa Somaaliyaa kana qamoo jirtaa fi intaa bareedaati jimaa Itoophiyaa kana qamoo jirtaa. Haa jimaa biyyaan jiraan ufuqidha.
ما شاء الله عليكم. أما من أخي جرتا Gana moyettin dawatu de makanafe moyettin dawadda. يا جرنا أكس مقالاتهم كيس جرتا جيني وأنا كنا من قابتا Anduri magalati de hima bikan khisiyo takana gafatani يا magalati. لسا أوان سايبو سمان كبابر كلايف قولي نابو تو خنا برا دابت والله غلطو أنا ما بسي ولدتي أنا أنت لكن غافي كنا من قابتا رزقو مقالاتهم كيس جرتا يعني ممكن نما سبرايزي سيكم نفكاتا سيكون نمودن سيكون نمو Muga anjire jen muga anjire te jen muga. دموغا لتامو Malo. لا إله يا بريدو تنجا كندر راباتي خا Akamin tana faristani matani yatan. دموغا مقالا قدو رسرسكو تكارا جنبي وقنو من نقبلا Wallahi dugaan si mela kosa mana kana ko bani lokko ta gafa durani. Mana dibbata dingeni. هاي جالب ثاني بيتات Ya? جالب ثاني مجا بيتا غربا سيمولو وبتوك Bala magadu muga khaisa jalib sana majamu. مقالا دموغا خيسا سلطاني مقالات كتوكنا خيسا Jalib sa lo ana kanati warda bo sujrami mala karkatin bi kho. نبيتا ولكن متيو تكاد يو تنا جالب سا بيتا جنان والله بالله مبيو غتي كاتيكم Namnin be ni je. Amma na madu Okay. ke masa hanga gafa ni milena ta ka dibasa kuma dibasa demo kuma dibasa kalkabu wal baranne. Freedom jechu amma milena fi wai ka ba san freedom. هاي مليانة مال بانتا مليانة صديقة باقي مليانة وراني بدي مار Ya ka milena gafa ni sawad wal barad dubari de kuma dibasa de ka ban sinje. ايه سنقوم دي بس مليانة صديقتي في مالك مو مليانة تربك مالك وانا فكاتا ما Milena sa Tokkicha. ka uno lo khalay saw milena sa deti narke. Isa kana amma namni ra guddam bi ko den gadda garte ta ka den gadda namni arketi rifatan. يا Hai. Ne sena la undu jani echo angas gani namni beni ni jira tikta kana gubara sinje to fadeti. ati في جالب سانغ انت تقول لنا فكاتا بر بيو ولم بيتني ني دمو غادا Jalib san dumu gara. يا دمو غادا مو ميچتا مو چارنا فكاتا نكون ول برا انتون ول دياتي Maybe jole mi ta obsafa nyuga malen Hamza Haji fa حمزة يقول دمو غادا سا Hamza macha mijata. يا اخو ميچتا مكان صبر حمزة جيتي Hamza مكان صبر وانت Hamza khairu insan. يا دم ati ما دمو غا خي سيغرتا ما ما اللي بيتا انجا Dumu ba hai sanje. كوي دمو غا في ميچتا كيلو كيلومتر ميغا جرا اما جالب سافا ورا مچارات انا ساري مچارا دا دمو غا مغالا مچارا غدا بولتو مونو Bicara fi dumu ga 2 kilometer صدمي في شني. ولدي ولا ري kilometer شارع الخلبة صدم. اوكي كيلومتر سودو شيء كي ولدي ولا خا دمو غا انا سي مالي ما زال بولتو مچارا غدا مو بكورات Ana nsi shanan kolu. انا شنون كولو يعني مچارا تبولتو چورا Bicara tu ta arsi jela jirra arsi godini khayni asal lana. لقى جبريل اللي بيتات